amantii keessa kooti ajjeesuudhaaf seexanni cubbamaa taa'u koo natti himee nama akka koo faraarra kan jirre galmeen seenaa gosa akka cufame tokko tokko lakkaa'ee cubbuu koo gurra kootti nama akka keef du'aa ta'a jedhee isa cubbamootaaf jedhee dhufee gara Yesuus akka naqu godhe amantii keessa kooti ajjeesuudhaaf seexanni cubbamaa taa'u koo natti himee fuuldura koo abdiin akkan jirre waaqaaf namaan akkan tuffatame tokko tokko lakkaa'ee cubbuu koos gurra kootti nama akka keef du'aa ta'a jedhee dhugumayyuu du'aatu naaf ta'a garuu bakka koo Yesuustu du'e Yesuus furii cubbamaatiin Yesuus hirkoo dadhaabaatiin Yesuus feera gatamaatiin Yesuus Yesuus furii cubbamaatiin Yesuus hirkoo dadhaabaatiin Yesuus feera gatamaatiin Yesuus warra kufee isa qabee ol kaasaa kanaaf kufuun xumura kooti miti Yesuus laaleen kufes ka'ee mankaadhaa kunoo amala wal'aansooti. Dandarbachaa fidan Yesuusitti kan akka isheef du'aatu ta'a akka seera abbaa keenya Museetti kan jedhaniif Yesuus murtoo kenne wanjoo du'aa sagoo ishirraa cabsee warra himannaa jaala jiraatan kan akka koof misiraachuu labsee Yesuus furii cubbamaatiin Yesuus hirkoo dadhaabaatiin Yesuus feera gatamaatiin Yesuus Yesuus furii cubbamaatiin Yesuus hirkoo dadhaabaatiin Yesuus feera gatamaatiin Yesuus warra kufee isa qabee ol kaasaa kanaaf kufuun xumura kooti miti Yesuus laaleen kufes ka'ee mankaadhaa kunoo amala wal'aansooti. Namni kun cubbamaa simataa kan jedhuun Yesuus sambifamee dhugumas cubbamootaaf dhufee cubbamootaafis fannifame maaliifan dhaggeeffadharee asaasaa tuqu haamilee fiigicha koo yoon kufes barruu sarran jira kanaaf moo'ichaam xumurri koo Yesuus furii cubbamaatiin Yesuus hirkoo dadhaabaatiin Yesuus
fira gataa maatii Yesus Yesus furii cubbaa maatii Yesus hirkoo dadhaabaatii Yesus fira gataa maatii Yesus warra kufee isa qabee ol kaasaa kanaaf kufuun xumura kootii miti Yesus laaleen kufes ka'ee mankaadhaa kunoo amala wal aansootii. Amantii keessa keetii ajjeesuudhaaf seexanni cubbamaa taa'uu keeyyoo sitti himuu fuuldura keef abdiin akka hin jirre maqaan kee galmeerraa akka haqamu tokko tokkoon lakkaa'ee cubbuu kees gurra keetti nama akka keef du'aa ta'a jedhu hin dhagahin Yesus fira keetii. Ija gara fannootti fudhu amantii keessa keetii ajjeesuudhaaf seexanni cubbamaa taa'uu keeyyoo sitti himuu fuuldura keef abdiin akka hin jirre maqaan kee galmeerraa akka haqamu tokko tokkoon lakkaa'ee cubbuu kees gurra keetti nama akka keef du'aa ta'a jedhu. Mana qulqullummaa samii keessaa hojii Yesus hojjetu yaadadhu.